Nagaan hunduma keessaniif haa ta'u hordoftoonni YouTube chaanaalii kooti kaleessa akkuma isiniin jedhee mata duree garaa garaa irratti qabadhee dhiyaadha isiniin jedheera. Mata dureen har'a qabadhee dhiyaadhe waa'ee fuula keenyaa akkamittiin gogaasaa kana sirriitti kunuunsinee eeggachuun akka nurra jiru isadha. Akkamitti akkan godhu galgala erga shaaworii fudhannee baanee booddee maal fa'aa godha yoo godhannee qodaan fuula keenyaa gaarii nuuf ta'a kan jedhudha. Isa immoo walii wajjin ilaalla jechuudha. Kun sukkaara akkasittiin maankaa tokkoo fi walakkaasitti godhachuu dandeessu. Isin amma barbaadan itti godhachuu dandeessu. Sukkaara dammi kuni orgaanikiidha. Warri Itoophiyaa jirtan dammi isaa orgaanikiidha. Garuu biyya kanatti damma garaa garaatu jira sababii ta'eef damma isa orgaanikii ta'e ilaallattanii bitattu jechuudha. Damma kana wajjin erga walitti goonee booddee kun immoo coconut oiliidha. Coconut oiliin kunis immoo orgaanikiidha. Isarraas immoo maankaa tokko fuunee itti daballaa jechuudha. Akka kanatti fuunee itti daballaa jechuudha. Sirriitti dammasaa fi coconut oilii fi sukkaara sana sirriitti wal nyaachise. Yeroo baay'ee namoonni tokko fuula isaanii irratti buguriin garaa garaa yookaan finniisa inni nuun jennu suni fuula isaanii irratti ba'ee isaaniin rakkisa. Kanaafiyyuu isaan akkasii kuni fuula isaanii kanaan itti gargaaramanis immoo gaariidha. Hin qabnu yoo ta'e nuufis immoo fuula keenyaaf baay'ee gaariidha. Fuula koo kanatti amma waan tokko dibadheen jiru kanan daqiiqaa muraasan irraa tursa jechuudha itti dibadhee. Sirriitti wal nyaachisna. Maaliifii kuni baay'ee qodaa keenyaafis gogaa keenya kanaaf nu gargaara. Faawundeeshinii garaa garaa inni fuulatti dibatan tarii fuula kana miidhuu danda'a. Rakkina garaa garaa nutti fiduu danda'a sababii ta'eef kun hundumti isaa kan uumamaati. Naachuraaliidha jechuudha hundumti isaa. Kanaafi kanatu irra filatamaadha jechuudha gogaa keenyaaf. Galgala iddoo ciisicha keenyaatu naqin dura kun baay'ee karaa salphaa ta'ee fi karaatti gogaa keenya bareechachuu dandeenyudha jechuudha.
miidhaa tokko hin qabu. Hundumti isaa orgaanikiidha sababii ta'eef miidhaa tokko hin qabu. Kanaaf fuula keenya immoo baay'ee nu gargaara. Yeroo baay'ee waa'ee fuula keenyaa baay'ee hin dhiphanna. Keessumaa dubartoonni fuula isaaniif iddoo guddaa kennu sababii ta'eef anuma dabalatee jechuudha. Kanaaf fuula keenya sirriitti akka kanatti erga dibannee booddee sirriitti erga ol nyaachisnee daqiiqaa muraasa jenna jechuudha. Daqiiqaa muraasa booddee fuula keenya kanarraa dhiqanna. Yeroo baay'ee aduun nu gubee nu gurraachesuu danda'a. Wantoonni garaagaraa nurratti ba'anii fuula keenya kan gugurraachesan jiraachuu danda'u. Isa kanaaf baay'ee gargaara jechuudha. Galgala utuu hin ciisin yeroo shaaworii fudhannee jennu akkasitti fuula keenya gogaasaa sirriitti eeggachuu dandeenya jechuudha. Sirriitti waan sadan kanaa sukkaara gosa barbaadan biraawunii isaas godhachuu dandeessu. Suma manaa qabdan itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Dammi kunis immoo orgaanikii utuu ta'ee irraa filatamaadha. Garuu kanuma manaa qabdan itti gargaaramuu dandeessu. Kokonaatii ooyiliin kunis immoo orgaanikii isaati jechuudha. Fuula keenyaaf baay'ee nu gargaara. Yeroo kan inni ittiin fuula koo yeroo baay'ee fayyadamee dhiqadhu kanadha jechuudha. Doof saamunaa isa kanadha kan inni gargaaramu. Daqiiqaa muraasa ofirra tursina kana. Daqiiqaa muraasa erga ofirra tursinee booddee fuula keenya inni qannaa jechuudha. Kanadha jechuudha. Qodaan fuula keenyaa akkasittiin fuula koorraa erga dhiqadhee booddee kunoo akka kanattiin fuulli keenya sirriitti bareedee bifa gaarii kennaa jechuudha. Kun waan tokkotu hin qabaatiin fuula isumammaatti dibadheen dhiqadhee duwwaadha. Kanaaf akkasitti fuula keessan eeggachuu dandeessu gogaasaa jechuudha. Viidiyoo koo kana yoo jaallattanii laayikii godhaa, sheerii godhaa,
sabskraayibii gochuun irraanfatina. Namoota bira akka ga'uufis immoo koomentii laayikii gochuun irraanfatina. Yaada qabdan hundumaa karaa koomentii keessaniin hubachuu danda'a. Wantoota irratti isiniif hojjechuu barbaadu yoo jiraate immoo natti koomentii jalaan naa barreessuu dandeessu. Baay'ee galatoomaan isinii jedha. Baay'een isin jaalladha.